Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Baruuftuu mata dureen irra waliin ilaallu Velocity Time Graph kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. A graph plotted with the time along the x-axis and the velocity along the y-axis is called the velocity time graph. Maani x-axis irra kan barreeffamu x-axis irratti kan barreeffamu time dha jechuudha. Y-axis irratti immoo kan barreeffamu eenyudha? Velocity dha. Kana maal jennee waamna? Velocity time graph jennee waamna jechuudha. Time yeroo hunda maal irratti kan inni barreeffamu? X-axis irratti kan inni barreeffamu jechuudha. Kan nuti barreessinu maal irratti barreessina? X-axis irratti barreessina time jechuudha. Velocity immoo maal irratti barreessina? Y-axis irratti kan nuti barreessinu. Kana maal jenneeti waamna jechuudha? X-axis irratti time yoo barreessine, Y-axis irratti immoo velocity yoo barreessine, kana maal jenneeti waamna? Velocity time graph jennee waamna jechuudha. Graafii isaa sun. Kana waliin ilaalleetii turre viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Barnoota darbe keessatti jechuudha. Time yeroo hunda maal irratti barreeffama? X-axis irratti barreeffama. Kan akka velocity, kan akka displacement, kan akka position, kan akka acceleration, kan akka velocity immoo maal irratti kan isaan barreeffaman? Maal irratti kan isaan barreeffaman jechuudha? Y-axis irratti kan isaan barreeffaman jechuudha. A velocity time graph of the given motion shows how its velocity change as it travels in a given time. Ani velocity time graphing jechuudha. Velocity time graphing maali kan inni nutti agarsiisu jechuudha. Kan inni nutti immoo given interval tokko keessa jechuudha. Given interval time tokko keessa jechuudha. Hagami kan inni velocity change godhe kan jedhu nutti hima jechuudha. Intervalii nuu kenname keessatti time jechuudha. Intervalii nuu kenname keessatti velocity hagam change godheera, hagam jijjiirameera kan jedhu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Velocity time graphing. If the particle started from rest and experienced uniform acceleration, the velocity time graph will be a straight line passing through the origin and having a positive slope, as shown in the figure 2.9a. Figure 2.9a yoo ilaallu asirraa akkuma argitan jechuudha. A isaa yoo ilaallu ishii kana jechuudha. Akkuma argitan asirraa velocity time graphing. Velocity time graphing. Velocity time graphing kun maani? Straight line dha. Akkuma argitan straight line dha. Straight line dha. Straight line ta'uun isaa kun maani? Acceleration isaa uniform ta'uu isaati jechuudha. Uniform acceleration ta'uu isaati. Straight line ta'uun isaa kun origin irraa ka'uun isaa kun immoo maani? Rest irraa ka'uu isaati jechuudha. Objective. From rest jedha. Started from rest. Sochii kan inni eegale maal irraati jechuudha? Rest irraati jechuudha. Boqonnaa irraati. Akkasuma immoo maani? Positive dha jechuudha. Slope isaa. Slope positive dha. Akkas taanaan slope kun positive dha. Garuu akkas taanaan immoo negative dha jechuudha kun. Kana barnoota darbe keessatti waliin ilaalleetii turre. Fakkeenyaaf akkasitti jedhamti kun x-axis dha. Kun x-axis dha. Kun immoo y-axis yoo ta'e slope kana ilaaltan kun negative dha. Namni qaxxaamurri akkas qaxxaamurre kun negative dha. Kun negative dha. Negative slope kun jechuudha. Negative dha. Positive kan ta'u immoo yoo akkam ta'e jechuudha. Yoo akkam ta'edha? Yoo akkas ta'e jechuudha. Inni immoo kun maal? Yoo akkas ta'e immoo maal? Positive dha jechuudha. Positive. Akkuma argitan jechuudha. Kana jechuun gara harka keessanirraa gara harka keessan bitaarraa gara harka keessan mirgaatti asii gadee deemoo ta'e maal? Negative dha jechuudha. Asirratti akkamiin adda baafattu? Harka keessan bitaarraa gara mirgaatti
asii gadi deema yoo ta'e maal ta'a? Negatiiva jettu jechuudha. Negatiiva jettu. Harka keessan bitaarraa gara mirgaatti asii olee ka'aa deema yoo ta'e sloopicha jechuudha. Asii olee ka'aa yoo ta'e maal jettuun? Poozitiivadha jettu. Poozitiiva ta'a. Harka keessan bitaarraa gara mirgaatti maal ta'aa deema? Ol ka'aa deemu ta'e sloopichi ol ka'aa deema yoo ta'e poozitiiva ta'a. Harka keessan bitaarraa gara mirgaatti yeroo deemtan sloopichi gadi bu'aa deema yoo ta'e maal jettuuni? Negatiiva jettuuni jechuudha. Negatiiva jettuuni. Ishii kan akkasitti adda baafadhaa. If the particle has an initial velocity, the graph will be a straight line, but will not pass through the origin as shown in the figure 2.9b. Asirratti immoo akkuma argitan b isaa yoo ilaallu velocity time graphidha akkuma argitan. Velocity time graphidha. Asirratti gaa origin irraati miti kan inni ka'e. Origin irraa miti. Kana jechuun initial velocity isaa 0 miti jechuudha. Initial velocity isaa 0 miti. 5 meetira per secondii ta'uu danda'a, 10 meetira per secondii, 2 meetira per secondii, 1 meetira per secondii ta'uu danda'a jechuudha. Iddoo kanatti. Initialiin isaa jechuudha. Garuu restii irraa osoo jedhee jiraate maal ta'uu qaba jechuudha. Asii origin irraa ta'uu qaba. Restii irraa yeroo ta'u gaa maanni velocitiin asitti 0 ta'uu qaba. 0 irraa akkasiin straight line ta'uu qaba. Kanaafuu initial velocity waan qabuuf jechuudha. Initial velocity isaa 0 miti waan ta'eef asirraa ka'e jechuudha. Origin irraa miti kan inni ka'e. Maal jedhaa? If the particle has an initial velocity ni qaba gaa. Value ni qaba jechuudha. Gatii ni qaba. Initial velocity. The graph will be straight line. Graafichi garuu straight lineidha. Garuu maanni will not pass through the origin as shown in the figure 2.9b. Akkuma argitan gaa origin irraa miti kan inni ka'e. Osoo initial velocity isaa 0 ta'ee jiraate 0 ta'uun isaa immoo maanni restii irraa ka'e yoo ka'e jechuudha. Objektiin sun restii irraa ka'edha kan inni origin ta'uu danda'u jechuudha. Origin irraa kan inni ka'uu danda'u. Ifadha jedhee yaada. In a figure 2.9b, the ordinate OA gives the initial velocity and the ordinate BD gives the final velocity. Asirratti figirii 2.9 kanarratti jechuudha. B kanarraa ON maanni gives the initial velocity jedha. Maanni initial velocity dha jechuudha. And the ordinate BD gives the final velocity. Immoo kun BD immoo inni kun jechuudha. Saayidishin kun immoo maala final velocity dha jechuudha. The velocity time graph of a particle moving along a straight line with uniform acceleration may be used to measure the displacement of the particle and also the acceleration. Egaa velocity time graph irraa velocity time graphing maal jenneerra? Straight line dha jenneerra. Uniform acceleration dha jenneerra asirratti jechuudha. Kun gaa uniform acceleration dha akkuma ilaaltan jechuudha. Straight line dha akkuma argitan asirraa straight line dha. Uniform acceleration dha. Yeroo kana ta'utti gaammoo maanni asirraa maal barbaaduu dandeenya? Maal measure gochuu dandeenya? Maal safaruu dandeenya? Displacement isaa barbaaduu dandeenya. Akkasumallee acceleration isaas barbaaduu dandeenya jechuudha. Akkamitti kan jedhu tokko tokkoon waliin ilaalla jechuudha. Velocity time graph irraa maal barbaaduu dandeenya? Displacement barbaaduu dandeenya. Akkasumallee accelerationis barbaaduu dandeenya jechuudha. Akkamitti kan jedhu mee haa ilaallu. Maal jedhaa? Area under velocity time graph. Area isaa barbaannaa jechuudha. Area isaa yeroo barbaannu maal isaa arganne jechuudha. Displacement isaa arganne jechuudha. Maal jedhaa? The area under the velocity time
graph gives the total displacement of the particle during the time interval. Akkuma amma isiniin jedhe maanni velocity time graph jechuudha. Asirraa akkuma argitan kana area kana barbaaduun jechuudha. Akkuma argitan area ishii kana jechuudha. Ishii kana ishee as keessaa kana area isaa kana yeroo barbaaddan area isaa kana bal'ina isaa kana yeroo barbaaddan jechuudha. Maal argattan jechuudha? Velocity time graph kanarraa area isaa yeroo barbaaddan maal argattan jechuudha? Displacement argattanii jechuudha. Displacement. Akkasuma immoo maal jechuudha? Accelerationis barbaaduu dandeessu jechuudha asirraa. Asirraa ilaaluu dandeessu fakkeenyaaf kana ilaaltan ishee kana maal gootu akkasiin asii gadi kuttuu jechuudha. Kana area kana barbaaddu. Maal kuni velocity time graph dha miti dhagaa kun velocity time graph dha. Area isaa kana yeroo barbaaddan maanni displacement isaa barbaaddan jechuudha. Total displacement objectii kana barbaaddan jechuudha. Laayinii ishiin kun immoo maal nutti agarsiisti? Laayinii ishiin kun immoo accelerationidha. Laayinii ishiin kun accelerationidha. Ishiin kun immoo jechuudha akkasiin gadi sarartanii paartii ishii kana immoo area isaa bal'ina isaa yeroo barbaaddan inni immoo maal jechuudha? Displacementidha jechuudha. Hubattanii miti kan? Inni kun immoo area isaa kun maal? Area isaa kana bal'ina isaa kana yeroo barbaaddan maal? Displacementidha. Ishiin kun immoo maal bakka buuti? Ishiin kun immoo jechuudha accelerationii bakka buute jechuudha. Kanaafuu velocity time graphiin maal jechuudha ishiin kun? Straight linein kun accelerationidha jechuudha. Asittis kun ishiin kun straight linein kun accelerationidha jechuudha. Ishii kana akkasitti hubadhaa. Asirratti egaa maal jedha? The area under the velocity time graph gives the total displacement of the particle during the time interval. Egaa velocity time graph irraa area isaa kana yoo barbaanne jechuudha. Area isaa kana yeroo barbaannu maal arganne jechuudha? Total displacement arganne jechuudha. Total displacement objectii sana arganne jechuudha. Egaa asirratti ishii kana ishii dheera jirtu kana area isaa yeroo barbaaddan maanni ishii kana akkasiin qooddu sana booda ishii kana area isaa barbaaddu jechuudha. Area isaa kan isa kana maal gootu akkasiin qooddu. Maal gootu isa kana immoo akkasiin adda qooddu jechuudha. Akkasiin yeroo adda qooddan inni olii kun maal? Roog sadeedha. Inni gadi kun immoo roog arfeedha jechuudha. Isa kana roog sadee qophaa barbaaddu, isa kanas qophaa barbaaddu jechuudha. Bal'ina isaa. Sana booda walitti daatu jechuudha. Akkamitti kan jedhu tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Consider a particle moving along a straight line with uniform acceleration. Let v naught be the velocity of the particle at the instant t equal to 0 and v at a later instant t. The velocity time graph of such a motion is as shown in the figure 2.10. The area under velocity time graph during the interval 0 to t is a b d o. Figarii kana haalaan figarii 2.10 jechuudha. Figarii kunuunsa kana akkuma asirraa argitan velocity time graphidha kun. Velocity time graphidha. Akkuma argitan v-naughtiin isaa initial velocity'n isaa maal? Zero miti. Zero miti jechuudha. Maaliif restii irraa miti kan inni waan ka'eef jechuudha. Otoo restii irraa ka'e asii originii irraa ka'a jechuudha. Originii irraa ka'uudhaan akkasiin ol ba'a jechuudha. Straight line. Kanaafuu initial velocity waan qabuuf kanaafuu asii ka'e jechuudha. Initial velocity asii qaba. Sana booda straight line gara kanatti akkasiin ol ba'e gara point B'tti jechuudha. Kana egaa area isaa akkamiin barbaanna? Waliin ilaala jechuudha tokkoon isaa. Area isaa akkamiin barbaadama kan jedhu. Asirratti kun O'dha, kun E'dha, pointiin bakki kun jechuudha. Asii immoo kun maal? B'dha. Sana booda asitti immoo maal? D'dha. Ishiin kun immoo C'dha bakki kun jechuudha. Ishiin kun ishii kana kan adda qaxxaamurtu jechuudha. Ishii kana kan adda kuttuudha. Ishiin kun ishii boodarra ilaalla. Ammaaf isaan kana ilaalla. Isaan kan
Kunoo isaan kana O, A, B fi D warreen jedhaman kan isaan kana ilaalla jechuudha. Egaa asirratti eeriyaa isa kana barbaanna jechuudha. Eeriyaa kana gidduu jiru, bal'ina kana gidduu jiru barbaanna jechuudha. Bal'ina kana gidduu jiru yeroo argannu maal arganne jechuudha? Total displacement objectii sanaa arganne jechuudha. Total displacement objectii sanaa. Kanaafuu egaa eeriyaa isaa akkamiin barbaanna? Eeriyaa kan kamiiti egaa nuti barbaannu? Eeriyaa ABDO. Eeriyaa ABDO. ABDO. Eeriyaa ishees gidduu jechuudha. Ishii kana. Eenyu faana wal qixa? Area of rectangle. Area of rectangle. Area of rectangle isa kam jechuudha? ACDO. ACDO. Ishii kana jechuudha. Ishii kana ida'uu jettu. Ishii kana ida'uu jettu asitti. Ida'uu jettu. Ida'uu area of triangle. Area of triangle. Area of triangle. Triangle immoo isa kamii? ABC. Ishii kana jechuudha. ABC. Ishii kana jechuudha. Ishii kana. Kanaafuu egaa area of ABDO jechuun egaa maal ta'a jechuudha? AO kana jechuun rectangle jedhamti egaa kun rectangle. Rectangle waan ta'eef AO maal ta'a? AO baay'isu kan isa kanaati egaa kan nuti barbaannu jechuudha. Eeriyaa isa kanaa. AO baay'isu meeqaati? AC. AC immoo ishii kana jechuudha. Kun akkasiin waliin baay'istu jechuudha. Ida'uu jettu. Ida'uu asitti jennee argamti gaaddee kanatti. Ida'uu asitti ni dagatee asitti ida'uu jechuu qabdu. Ida'uun tokkorra lammaffaa jechuudha. Kun eeriyaa yeroo maalii barbaadan? Triangle barbaadanii jechuudha. Eeriyaa yeroo triangle barbaadan area of triangle maal ta'a? Area of triangle 1/2 base jedhamti. Base times maalidha? Base times h dha. Base times h dha. Kanaafuu formulaa kana ni beektu. Kanaafuu asirratti plus 1/2 times AC kamidha? AC base jechuudha. H immoo isa kamidha? Isa kana ta'a jechuudha. H isa kana, base isa kana jechuudha. Sana booda maal gootu? Asirratti inni kun V nootidha. Asii inni kun immoo asii kaasee hangasii maalidha? T dha. Kana waliin asitti ilaalleerra as keessatti jechuudha. Isaan kana jechuudha. Isaan kana. Asii kaasee ishiin kun T dha jechuudha. Ishiin kun T dha. Kanaafuu egaa maal gootu? Ishii kana jechuun immoo V nootidha. Ishiin kun asiin jechuudha. Kanaafuu eeriyaa isa kanaa jechuun ishii kana jechuun ishii kana jechuun ishii kanadha. Ishii kana jechuun AO jechuun maalidha jechuudha? AO jechuun V nootidha. T jechuun immoo ishii kana jechuudha. AC jechuun kunii fi kun wal qixa waan ta'eef jechuudha. Parallaalii waan ta'eef. AC fi T'n wal qixa jechuudha. Maaliif parallaalii waan ta'eef jechuudha. AC'n ishii kanadha. Plus jettu gaasitti plus waan ta'eef. Amma immoo area of triangle yeroo barbaadan immoo maal? Amma immoo maal gootu? Area of triangle barbaadu jechuudha. Area of triangle ABC jechuudha. ABC ishii kana barbaadu jechuudha. Akkamiin barbaaddu sammoo yoo waliin ilaallu maal gootu? Maal jenneerra? 1/2 kun area of triangle barbaadu jechuudha. Maal gootu? 1/2 AC times BC. AC jechuun ishii kanadha. Ishiin kun immoo eenyu faana wal qixa? T faana wal qixa. Kanaafuu maal jettu? 1/2 jettu. Kun ishii kana jechuudha. 1/2 T jettu. Sana booda hammattuu keessatti BC. BC jechuun immoo ishii kanadha. Ishii kana jechuudha. Kun saayidii ishii kana. Saayidii ishiin kun immoo eenyu faana wal qixa? Isa kana faana wal qixa asii jechuudha. Ishiin kun V dha. Inni kun V dha. Kun immoo V nootidha. Kanaafuu kana gidduu kan jiru maali? V kana gidduu kan jiru argachuuf maal gootu? V minus V nootidha. Kanaafuu maal gootu? V minus
V nootti jettu jechuudha. Sana booda kunoo asii kan arganne irraa ishii jirtu kan ishii kana jechuudha. Ishii asii arganne kana ishii kana akkamitti akka arganne walii ilaalleerra ishii kana jechuudha. Ishii kana akkuma jirtu gadi fidduu jechuudha asitti. Sana booda maal gootu gadi fiddanii pilaas jettu 1/8 square. Inni kun immoo eessaa dhufe? Ishii kanarraa dhufe. V minus V nootti jechuun walqixa AT jechuudha. Akkamitti kan jedhu mee gara olii kanatti waliin haa ilaallu. A maal jenneerra? A walqixa equal to barnoota darbe keessatti waliin ilaalleerra waa'ee equation jechuudha. A equal to V minus V not over as jala tokko jira qaxxaamura rubaa'isan V minus V not equal to 8 mitire walqixa 8 ti. Kanaafuu V minus V not walqixa 8 ti jechuudha. Kanaafuu V minus V not kan jedhu kana walqixa maal jenneerra 8 akkamitti akka dhufe waliin ilaalleerra. Kanaafuu V minus V not maanni walqixa 8 faana walqixadha jechuudha. Kanaafuu maal gootu ishii kana bakka ishii kana jechuudha 8 bakka buustu. Kanaafuu 1/2 times T 8 jettu jechuudha. Sana booda yeroo kana waliin baay'istan maal ta'a? Asittiin asitti yeroo baay'iftan T ishiin kun maal taati? Iskeerii taati jechuudha. 1/2 8 iskeer. Kanaafuu asirratti ishiin kun V noot times T plus 1/2 8 iskeer. Displacement yeroo barbaadan akkasiin barbaadu jechuudha. Kanaafuu equation ishiin kun maal jechuudha? Displacement yeroo barbaadan ishii kanaatiin barbaadu jechuudha. Waa'ee equation waliin ilaalleetii turre barnoota darban keessatti. Waa'een sanaa warreen isiniif hin galle deemtanii viidiyoo sana ilaaluu dandeessu jechuudha. Akkamitti akka dhufe isinii galeerra yaada. Irra deddeebi'aatii ilaalaa kan isiniif hin galle yoo ta'e jechuudha. Maanni figuriin kun jechuudha the area under velocity time graph jechuudha. Velocity time graph. Velocity time graph area isaa yeroo barbaadda maal argattu isiniin jedheera? Displacement dha kan isin argattan. Displacement dha. Egaa maal gootu? Kan akkasii jechuudha. Kan akkasii maal gootu? Adda baaftu jechuudha. Adda baaftu. Triangle fi rectangle adda baaftu. Sana booda kan triangle qofaa barbaaddu kan rectangle qofaa barbaaddu sana booda walitti daatu jechuudha. Akkuma asirraa argitan kun. Inni kun maaliti? Inni kun kan rectangle jechuudha. Inni kun. Ishiin kun immoo kan eenyuti? Kan triangle ti. Kan triangle ti. Yeroo walitti daatan gaa displacement objectii sana argattanii jechuudha. This the area under the velocity time graph gives the displacement of the particle in that given time interval. Maanni velocity time graph area isaa yeroo barbaadan maal kan isin argattan jechuudha? Displacement dha kan isin argattan jechuudha. Displacement dha. Kanan dagatina. Inni taan immoo slope of a velocity time graph ilaala. Slope velocity time graph kan nuti ilaalu. Maal jedhannis the slope of the velocity time graph gives the acceleration of the particle. Maanni slopein velocity time graph maal jechuudha? Acceleration dha jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Kun maalni velocity time graph dha. Velocity time graph dha. Asirratti akkuma argitan slopein isaa kamidha? Isa kanadha jechuudha. Kun straight line kan. Inni immoo maalni acceleration dha jechuudha. Acceleration ta'uu isaati kan inni nutti agarsiisu. Asirraas ilaaluu dandeessu figure ishii kanarraa jechuudha. Kun figure ishii kanarraa velocity time graph dha miti kun. Velocity time graph dha. Velocity time graph kana asirratti slope kan maalla? Slopein kun maalla? Acceleration dha jechuudha. Acceleration dha. Asii immoo area isaa yeroo barbaannu akka asii gadi muruudhaan area isaa kun immoo maal jechuudha? Displacement dha jechuudha. Displacement objectii kanaati. Isa kanarraa kunoo isa kanas akkuma argitan asitti area isaa yeroo barbaannu kun maalla? Displacement dha jechuudha. Line ishiin kun maalla? Slope ishiin kun maalla jechuudha? Acceleration dha jechuudha. Acceleration objectii sanaati. Maal jedhaa? Similarly,
As said earlier, for the particle moving along a straight line with constant acceleration, the velocity time graph will be a straight line inclined to the time axis, as shown in the figure 2.10. Let v naught be the velocity at t equal to 0 and v be the velocity after a time interval t. Asirraa fiigarii kanarraa yoo ilaaltan asirratti ishiin kun maalla? Taayimiidha. Akkuma argitan taayimiidhaan ishiin qalama isaa diimaa kun jechuudha. Asiin immoo maalla ishiin kun v nootidha. Initial velocityidha. Initial velocityidha ishiin kun jechuudha. Inni kun vdha. Final velocityidha jechuudha. Final velocityidha. Asirraa maal jedha? Acceleration akkuma beektan gaa acceleration equal to v minus v naught over t dha. Kana equation kana ni beektu. Acceleration equal to v minus v naught over t dha. Kun akkamitti akka slope faan acceleration akkamitti akka slope faan wal qixxee waliin ilaallaa jechuudha. Asirratti gaa acceleration v minus v naught final velocity minus initial velocity over t dha. Acceleration jechuudha. Kanaafuu gaa asirratti v minus v naught maani v minus v naught ishii kana miti ishii kana gidduu jirtu jechuudha. Kun immoo eenyu faana wal qixa? BC faana wal qixa akkuma argitan. Kanaafuu BC jenna gaasitti. Maani ishiin kun v minus v naught eenyu faana wal qixa? BC faana jechuudha. BC faana wal qixa. Over t immoo kamidha? Over t immoo ishii kami? Over t ishii kana jechuudha. Over t kun immoo eenyu faana wal qixa? AC faana wal qixa. Ishiin kun parallel isa waan taateef jechuudha. AC faana wal qixa. Kun ishii kana jechuudha. Over t jennee miti AC faana wal qixa jechuudha. Tiin AC faana wal qixa. Kanaafuu slopein wal qixa wal qixan taane A faana jechuudha. Wal qixa ta'eera jechuudha. Barnoota darbe keessatti wal ilaallee turre. Slopein jechuudha. Slopein maal jenneera? Change in y over change in x jenneera. Change in y over change in x yoo ilaallu asirraa jechuudha. Change in y isa kamidha? Ani slope ishii kana jechuudha. Change in y ishii kami? Maala? B C mtire change in y jechuudha. Change in x no ishii kana jechuudha. Maal taati? A C taati jechuudha. Karaa kanaanis ilaaluu dandeessu jechuudha. Slopein. Kanaafuu slope ishiin kun acceleration faan wal qixadha jechuudha. Tokkodha jechuudha. Slope velocity time graph jechuun maal jechuudha? Acceleration dha jechuudha karaa biraatiin. That is the slope of the velocity time graph gives the acceleration of the particle. Egaa isuma nama isiniin jedhedha jechuudha. Slopein velocity time graph maal nu kenna jechuudha? Acceleration dha kan inni nu kenna. Acceleration particle sanaati yookiin object sanaati jechuudha. Ittaan sunaan velocity time graph for uniform retardation. Retardation gaafa jennu maani slopein isaa maal kan ta'e jechuudha? Negative kan ta'e jechuudha. Slopein isaa negative kan ta'e. Kunoo ishii kana jechuudha. Negative kan ta'u maani harka keessan bitaa irraa gara mirgaatti yeroo deemtan slopeichi maal ta'aati deema? Hir'achaati deema si gadee taanaan maal negative ta'a jechuudha slopeichi. Garuu harka keessan bitaa irraa gara mirgaatti yeroo deemtan slopeichi ol ka'aa deema taanaan maal jettu? Positive dha jechuudha. Kanaafuu kun harka keessan bitaa irraa gara mirgaatti yeroo deemtan maal ta'aati deema? Slopeichi hir'achaati deema miti si gadee jechuudha. Kanaaf maal jettuuni? Negative jettuuni jechuudha. For the particle moving with uniform retardation or deceleration, the velocity time graph will be a straight line having a negative slope as shown in the figure 2.11. If the body is about to rest, the graph will be touch the time axis. Asirraa ilaaluu dandeessu. Straight line dha akkuma argitani. Straight line dha. Maal agaruu? Slopein isaa maal? Negative dha jechuudha. Slopein isaa
negativeedha. Figarii kanarraa ilaaluu dandeessu. Figure 2.11 velocity time graph for uniform retardation yookiin deceleration jettanii waamuu dandeessu jechuudha. Deceleration jettanii waamuu dandeessu. If the body is about to rest, the graph will touch the time axis. Asirratti gaa 0 yoo ta'e jechuudha. Decelerate ta'arraa boodarra yoo dhaabate jechuudha. Yoo dhaabate qaamni kun jechuudha. Objectiin kun yoo dhaabate maal ta'ati deema? Dhufeet T kana tuqaa jechuudha. Paartii T kana jechuun ishii kana jechuudha. Ishiin kun X axis irra kan jirtu miti dhufee kana tuqnaa maal jechuudha? 0 ta'e jechuudha. Decelerate ta'aa dhufee maal ta'e? T kana tuqnaan asii maal ta'e? Wantichi dhaabateeraa jechuudha. Boqonnaa gaheeraa jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Ittaansuudhaan barnoota ittaanuun velocity time graph of non-uniform motion kan jedhu walitti deebina. Yaadaa fi gaaffii qabdan haga amma baranne keessatti koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.